Tumman hundumtuu Yesuusiif kennameera moo hin kennamneef? Ameen jettee walii galtee. Kennameeraaf Kennameera moo hin afaan guutee kennamneef? dubbate Yesuustu nama mitiin kan haasa'aaru. Kennameeraaf Yesuustu miti. haasa'aara obboleessa koo. Kennameeraaf miti. Dhuguma dhiisii Kennameeraaf. eeyyee Nana mana anillee. Nana mana yaanillee akka kennameef nana mana. Kennameera miti. bakka aangoo isaa dubbate. Aangoo isaa dubbate. Gooftummaan kennameeraaf moo hin kennamneef Yesuusiif takke? Kennameeraaf naaf kennameera jechaa jiraam. Eenyutu Maatiyoos kenneef? boqonnaa Eenyutu jabii kenneef? 8:16 kaastee dubbate. Abshiir tiksiitti rakkatiin oguma kennameef waan ta'eef eenyutu Biyya kenneef lafaa takkee moo'ee eenyutu kenneef? biyya Gooftummaa lafaa sana moo'ee eenyutu kenneef? seexana moo'ee du'a moo'ee gooftummaa fudhate Yesuus. Nagaamni sagaleen koo. Tabdeetta isa kanarraa hin finnaa gooftummaa kana eenyutu Yesuusiif kenne takke yoo na dhagaa jiraatteef. Sittani maaraama. Okay, sagalee Naaf kee fagaata baay'ee. kennameeraa jechaa jira. Namichi macaafa mul'isaa jirtu booldi godhi mul'isiif. Maatiyoos boqonnaa 28:16 Rakkoon qabu waa'ee gooftummaa haga 18 sana mul'isiif. Hin argu hin dubbisu obboleessi kun. isaa sana eenyutu kenneefi eenyutu Abdi kenneef? ayyasii kenna Kan gooftummaa sana kenneef eenyudha? Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 27 irra jira. Aangoon akka kenneef jechuudha. Yoo dagatte si yaadachiise jedhani. No yaadatti inni ofiisaa kanatti nu barbaadee namillee. Yaadachiisaa. Yaadachiisaa. Yaadachiisaa isa. Innaa kanaafi Noora si mootummaan yaadachiisa. kennameeraaf. Eenyu kenneef takkee ko eenyu kenneef? Abalu kenneef jedhi Kamaal. Abbaa kenneef hin beektu? Moo'ee dhaggeeffadhu kaa. Dhaggeeffadhu. Kaayyoo biyya lafaa dhufeef waan biyya lafaa dhufeef sana hojjetee xumuree gooftummaa fudhate. Galee edda gooftummaa fudhate immoo dhaqanii akka maqaa isaatiin tajaajilaniif namoonni hundumtuu isatti akka amananiif bartootatti adaraa kenne Yesuus. No, adaraa Dhugaa isaa miti bakkee takkee jiru kiyya. maaliif Waa'ee barbaada? gooftummaa isaatti deebi'i ka? No. Qoyi. Waa'ee gooftummaa isaatti deebi'i. Gooftummaa Sitti argateera moo hin argannee jennaan gooftummaan kennameeraafii jette. Si'a tokko na dhaggeeffadhu takkee ko. Gooftummaan kennameeraaf Naaf moo hin kennameera. kennameef jennaan Dubbisi kaa. jedheera eeyyee anis amanaan jira. Eenyutu kenneef? Maaf sodaattati? Soo kennameeraaf. Hin sodaanneem. Eenyutu kenneef Naaf kennameeraa jedha. Eenyutu Waaqarratti eenyutu lafarratti kenneef ishi Aboon gooftummaa naaf qaamni gooftummaa kennameera. kana kenneef eenyudha? naaf Qaamni gooftummaa kennameera. kana kenneef eenyudha takki? Amma amma dhaggeeffadhu kaa. Isa naasaa jiru waa'ee gooftummaa isaatii amma Yesuus eessatti ani gooftaadha jedhee eessatti ani waaqa jedhee Hin eessatti jenne ani akkas. gooftaadha jedhee jettee dubbattan. No, hedduu kana waan gooftummaa ta'eef. isaa sana eenyutu kenneef? Maal ati kana qofan deebistuu gaaffeen si gaafadhu? Amma fakkeenyaaf takkeen iskiriiptoo tokko yoo naa kenne ani immoo yoon fudhadhe takkeen iskiriiptoo kana naa kenneeraan jedha. Eenyutu sii kenne? Taakkaaleen tasammaatu naa kenneen jedha. Yesuus immoo gooftummaan naa kennameeraa jedhe. Isa kana naa amanu. Eenyutu kenneef? Eenyutu kenneef? Isa kana naa amanu. Isa kana Ikkoo kennameeraaf si Eelgeetti amaneen naa jira. amantii booddee sittan hima. Si amaneera kennameeraaf. Kennameeraaf ani si amaneen jira. Abbaa isaa kennameera. Eenyutu kenneef? Abbaa isaa Abbaan isaa eenyudha? Abbaan isaa eenyudha? Kennameera. Eenyu abbaan isaa? Abbaan isaa eenyudha? Abbaan isaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 yeroo inni cuuphame isa dubbate. Eenyudha ree abbaan isaa inni? Abbaan isaa maqaan qabanii? Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 yeroo inni cuuphame irratti kan dubbate. Maaf sodaattaati maqaa biyyuu keedhamu abbaa kiyya. Maqaa abbaan isaa sun eenyudha ree? Eenyu abbaan isaa maqaan isaa? Maal jedha Yohaannis miti sun? Yeroo inni cuuphame abbaan isaa sun eenyudha jedha? Yeroo inni harka Yohaannis keessatti cuuphame Yohaannis gooftummaa isa tokko ragaa ba'eeraaf. An gad jedhee kophee miilla keetii hiikuu
nama No, 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 siyaamati. no. Takkee dhaabadhu. Waa'ee gooftummaa isaarratti walii Yeroo galleera. inni cuuphamu immoo Kennameeraa fi eeyyee kennameera. walii Fudhateera, galleera. eeyyee fudhateera. Qaami isaaf kenne eenyuudhaa irratti wal gaafachaa jirra amma. Eenyu kan gooftummaa kenneef? Kan gooftummaa kenneef isa dubbate sana haasaa jiraam. Ilaa Eenyudha ree natti inni kun mikaati. Ati hin dubbattu maal? ilma koo isa jaallatamaa. Eh? Dhaggeeffadhu. Maal ati naasoftu akka taasiftu barbaadiman. Ilma koo isa jaallatamaa gammachuun koo isa irratti raawwatama. Eenyutu Jedhee akkas jedhe? konfirmi kan godhe. Dhaggeeffadhu. Eenyutu jedhe? Eh? Eenyutu jedhe? Waaqayyo abbaatu jedhe. Waaqayyotu kenneef hin jettu ree maal rakkoo qaba gobos. Waaqayyotu kenneef hin jettu maal rakkoo qaba. Amma kana xaarsuu keerraa Ani koo Waaqayyotu kennee miti ree. beektu ta'e noo Oi. dhaggeeffadhu. Ituuti hin beektu ta'e nan dubbadha. Shin beekta waan ta'eef ati utuu beeku waan gaaffii achas natti deebiftu isatti hin beekne sitti immoo barbaada malee isatti beektu Oiga. irra sii darbu barbaade. Rakkoon qabu rakkoon qabu waaqayyotu kenneef waaqayyotu kenneef dhaggeeffadhu waaqayyoo Yesuusii fi aangoo hundumaa kenneeraaf mitiire kanarratti walii galla. Akkasimi eeyyee waaqayyoo gooftaa Yesuusiif gooftummaa kenneera mitiire waaqayyoo fi ati Yesuusiin waaqayyoo jettee itti amantaa. Waaqayyoo fi aangoo akkamii kenna? Waaqayyoo fi aaboo kenna? Na dhaggeeffadhu na ariifatini. Yesuus waaqayyo itti amanaa jedhu. Na ariifatiin kan ariifatiin. Na dhaggeeffadhu takkee koo. Bilcheessaa deemna waan ta'eef haasaa nama guddaa. Waaqayyo Yesuus waaqayyoodha jedhee nama naa jedhu. Waaqayyoof aaboo akkamii kenna takkee? Egaa achirratti dubbateera dhaggeeffadhu kaa isa inni dubbate irratti dubbachaa jiraman ani saayikooloojii fi filoosofii dubbachaa hin jiru dhugaa qabatamaa isaa barraa'een haasaa jira. Waaqayyoof aangoon kennaa ree dubbadhu kasa. Lafarrattis Waaqayyoof aangoon kennaa. dhaggeeffadhu kaa waaqarrattis lafarrattis gooftummaan naaf kennameera miti moo isaaf kennameera macaafni akka dubbiftetti. Rakkoon qabu isaaf isa kennamu naaf isa kennamu haa jedhu waaqayyoo erga jette amantee waaqayyo aangoo akkamii waaqayyoof kenna? Biblikaalii kan barraa'e sun isaaf kennameedha moo Yesuustu naaf kennameedha dubbachaa jira? Naaf kenname jedhee dubbachaa jira. Bakka kennameeraaf bakka. Waaqayyo akkamitti aangoo waaqayyoof kenna? Aangoo waaqayyo dhaggeeffadhu gaa. Aangoo waaqayyoodhaaf kennu isa kamidha siin jedhaa? Yesuusin gaafatta kana. Gaafadhattu Yesuusuma gaafatta kana. Yesuusin maammayyuu nutti meeraam. Yesuus kenname itti gaafatta. Isatu jedha. Maal siin jechuu barbaadeen takke? Maal siin jechuu barbaadeen? Gaafa dhaqoo isatti Yesuusin gaafadhan inni iyyuu nu fa'u. Kanaafi waan bakkee hadii jiru gooftummaa Yesuusin. Takkee koo waan naasa'uu barbaade gooftummaa fi waaqummaan adda adda jechuu barbaadeen. Gooftaa jechuun respect silxaana isa jennu sii galee silxaana isa jennu afaan Amaariffaatiin yookiin immoo aangoo jechuudha sii galee aangoo jechuun shiruu jalqabdanii gooftummaa isaa waaqummaa isaa. silxaan tasatto nyaalilaa jedhakko. Sigale inna angoon abunnaa ayyoona kenna jechuusaa torba saddeet lakki waaqummaa isaa miti. Nuti naa amanaa deemte. Akkamitti waaqni waaqaaf aangoo? Sagaleen dhagaamu takkee. Dhagaamu. Saan kee dhagaamaara. Hanqoo dhagaamu. Galatoom inni dhagaama kan keellee waaqayyoo ilaa gooftummaa fi waaqayyoo adda adda waaqummaaf gooftummaan adda adda gooftummaan silxaanadha yookiin immoo aaboo inni ittiin lafa kanarra socho'u ittiin dhageessifatu namni amma isatti amanee abbaatti akka amanuuf malee waaqummaa miti gooftummaa jechuun gooftaa jechuu dandeenya abbaa fidee. Neetwoorkii Sigalaa jira miti? barufteetta. Gooftummaa jechuun waaqummaa jechuun
atuyyuu yaaddee beekta yoo ta'e waaqni waaqaaf aangoo akkamii kenna takke biyya kana keessaa ministeerri lama muummichi ministeeraa lama bulchuu danda'a yookiin immoo tokko ta'anii aangoo Sitti meera abdii gaaffiin kuni anama fakkeenyaaf isa caafame dubbisee oolmaan ni naaf oole ergama isaas bareen inni gooftaa kootii jedhe. Akkamitti inni tu gooftummaan siif kenname kan jedhamu mooyi gaafa dattu gaafachuu dandeessa isuma. Yesuusuma bakki sagaleen keenya fagaata amma rakkoon qabu hin qabini maalati afaan Oromoo dhawu. Dhaggeeffadhu kaasitti naasaara. Akkamitti kennameef kan jedhu isuma gaafadhu. Nu garuu gooftummaan akka isaaf kenname itti amannee fudhannee gooftaa sigalee kanatti inni maanutti jira ka inni maanutti jira mee kana dhaggeeffadhu beekta kamiin takki akkasi takki dhugaadha mee dhaggeeffadhu mee waan tokko sitti hima waaqummaaf gooftummaan maal akka ta'e waaqayyummaa Eshi. maal akka ta'e kutaa kana keessatti jechuun waaqayyo eenyu akka ta'e Yesuus humna akkamiitiin hojii akka hojjechuu danda'u humna akkamii akka qabaatiin sitti maatii mee kutaa kana dhaggeeffadhu wangeela Yohaannis boqonnaa 12 wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 44 dubbisa mee na dhaggeeffadhu caqasa kana sorry wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 dubbisa sorry wangeela Yohaannis boqonnaa 5 dhaggeeffadhu eenyuun naa barreessa kun aan ofii kosii dubbisa wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 dubbisa dhaggeeffadhu Yesuus itti dabalee harka kee mirga ol kaasii dhaggeeffadhu kaa harka kee mirga ol kaasiiti Yesuus gooftaadha jedhe. kinoo Abdii al tokko inko naa fudhachiisu mee na wajjin xiqqoo dubbannu. Niitoorkiin keetti qabee jira abdii. Takke kam naguma? Abbaa Caalii nagaadhaasin. Jirra alhamdulillah abbaan Caalii illee ustaad jirtu ustaad. Abbaa Caalii as jirtu bira jirtu? Abbaa raayyaadha. Duukaa dubbachaa fakkaata. Wajjin dubbannu naafati. Takke wajjin dubbannu. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Okay. Ati Yesuus Kiristoosiif aangoon kenname sun aangoo akkamii teettaati? Aangoon kennameef sun dhaggeeffadhu iddoo tiksitti dhaqi baasi kaa. Dhaqi baasi. Si baasa. Aangoon kennameef sun wangeerraa badhuma deebisee aangoon kennameef sun aangoo akkamiiti? Ishi. Dhaqi dubbisi. Eenyu tokko kenneef illee waliin dubban. Baasi bilbila qabeen nama qabeen agarsiisa. Wangeela Maatiyus boqonnaa 28 16 irratti 16 gaa. Kunoo si baasee bara Yohaannisiin boqonnaa 5 lakkoofsa meeqa si baase? Kunoon si baasee jira. Inni ilma namaa. Yohaannisiin kan Maatiyus Yohaannisiin miti. Maatiyus 28. Qoy innuun sirrii miti takke. Takke kun sirrii miti. Isa kanatti hin deebina. Isa kanatti rakkoon qabu. kanarraa haasa'an kontekstiin kun sirrii miti. Rakkoon qabu bara. Siin naqaanni kun sirrii miti hin jedhamu. Itti dhufna keewwadhu. Ishi. No, itti dhufna keewwadhu kaa waan irratti addunyaa haasaa turretti itti dhufna. Ishi Maatiyus 16 meeqa? 28. Okay. Okay, kunoo dhugumaan isinitti himaa deddeenne dhutti dhugumaan isiniin jedha namoota as dhaabbatanii jiran keessaa 16 kaasuu dubbisa. Qoy bareeddu fidde sii kana laallaka. Ishi. Okay. Iddee bareeddu fiddee walii wajjin boota bareedduuf akka itti deebistu laala inshaallah mimee 16 sii kaasa. 16 qabu 17 kunoo. 17 kaase kana irratti Yesuus deebisee
yaa Simoon ilma Yoona ati kan ayyaanamtedha kan abbaa koo isa waaqa irraa jiraatutu sitti mul'ise malee yaadni namaa foonii sitti hin mul'ifne anis nagaamti anis sittan hima akkuma Phexros jechuun dhugaa jechuu ta'e akkuma Phexros jechuun dhugaa jechuu ta'e ati dhugaadha anis dhugaa hin sochoone kana irratti waldaa koo nan ijaara gooftummaan du'aas mootummaan waldichaa irrattis humna hin godhatu hin mo'us bana mootummaa waaqaa siifan kenna waanumti ati eenyuuf kennamaadha kun bana mootummaa waaqaa eenyuuf kennamaadha takka eenyuuf kennamaa jira inni kun Yesuustu dubbachaa jira okay Yesuustu dubbachaa jira tiksiisi jedhe hin baafne ati iddoo biraatti baaftee Maatiyos 16 qoishi Maatiyos 16 qoiga situ fidate rajaadha diidami saddeet dhaqaatii maqaa abbaa maqaa ilmaa rakkoon qabu sana siifan naqaani ishi siifan naqa mee eegatti kana keessa na fidde wangeela kana osoo hin cufiin gaafii si gaafadha barattoonni Yesuus lubbuun jiru takke asuma keessa deemaan jiru maasitu nu fide Harramoo lakki gaafiidha barattoonni Yesuus Kiristoos yeroo sana wajjin jiran lubbuun jiru Harramoo harra hin jiran eebbifame Fariisonni yeroo sana isaa wajjin dubbataa turanii Yesuusin bira jiru jiranii har'a lubbuudhaan Harramoo warri yeroo sana Yesuus wajjin wal'aansoo wal qabaa turan moo zariin isaanii hin jiru lakki warra yeroo sana isaa wajjin dhaabbachaa turanii lubbuudhaan jiru hin jiran eebbifame Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufee Moosichi dhufa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufee Moosichi dhufa sichi dhufa eebbifame xumurree amma kana wajjin dubbifna okay xumurree amma wajjin dubbifna wangeela amma Maatiyos naa fiddee 16:27 irra kaafnee dubbifna ilmi namaa ulfina abbaa isaatiin ergamoota isaa rakkoon qabu wajjin dubbifna nayina wajjin naqaarraansii waan ati akka tubattu barbaadeeti ilmi namaa ulfina abbaa isaatiin ergamoota isaa wajjin dhufuuf jira fiichariidha kuni yemmus addaan akka hojii isaaniititti gatii isaa ni kennaaf dhuguman isiniin jedha namoota as dhaabbatanii jiran keessa kan utuu hin du'in ilma namaa mootummaa isaatiin dhufuu isaa arguuf jiru jedhe Yesuus sobeemoo wangeela kana sirrii miti asirratti Yesuus hin dhufneette barattoonni hin jiruette namoota as dhaabbatanii jiran keessaa jedha wangeelli kun immoo Yesuus sobeemoo wangeela kana sobe wangeelli sin somne Yesuus sin somne eebbifame ishi kamtu sirriidha Yesuus mootummaa isaatiin hin dhufne warra achi dhaabbatanii jiran sun immoo lubbuun hin jiran naan jettee kamtu sobeere kamtu dhugaadha lubbuun hin jiraniini gaafa Yesuus deebi'ee dhufu namni hundumtuu hin ka'a lakki akkasii miti namootaas dhaabbatanii jiran keessaa warra du'anii kaa du'a ka'uutii miti kan dubbataa jiru wangeelli kun barbaadde waan barbaadde ragaa barbaadde naa kenni koomentarii naa kenni namoota as dhaabbatanii jiran keessaa malee ilmi namaa yeroo inni hundi isaa ka'u hin jenne namoota as dhaabbatanii jiran keessaa egaa inni kun dhaggeeffadhu jarris lubbuun hin jiran Yesuusis hin dhumne
Gaafa deebi'ee dhufu jaruma sana wajjin wal Ishee eebbifame baqqatu. Walii galle amma walii galle eebbifame. Kanaafuu wangeelli kun sirriidha itti amantaati. Yesuusin sobsiisaa jira. Wangeelli kun sirriidha itti amantaa. Ishee amma koo jecha lama dubbatiin qaba. Sirriidha. Jecha lama dubbatiin nama beekaadha. Paastara cimaadhaallee kan si beekutti kan nageettis mishinirra jirta ammallee. Akkamitti wangeela kana ilaalta? Wangeelli kun sirriidha watte ragaan sirrii ta'e naa kenne. Amma wangeelli kun namootaas dhaabbatanii jiran keessaa jechaa jira malee nama biraatti naqafanne. Namoota barattoota yoo isa bira jiranuu fi warreen isa bira jiran qofaaf isaa wajjin jiran qofaaf hammata kun as dhaabbatanii jiran keessa yoo sirriidha yookaan wangeela sirriidha yookaan Yesuus sirriidha yookaan wangeelli kun sirrii miti hin fudhannu dhii bira nu dabarsi yookaan immoo sirriidha dhii puruuf nu godhe yookaan Yesuus dhufee darbeera waan eegnu hin qabnu sii galee wangeelaaf Yesuus dhufee darbaafne ni ilaallu. Okay. Kanaafuu darbaafne ni ilaallu. Eebbifame baay'inaa taate sirriidha. Sagalee Yesuus. Yesuus hin sobee jechuu dandeenya? Akka amantii Islaamaatti amantiin kiyyanaan eeyyamu garuu akka wangeela kanaatti hin sobsiisaa jira. Hin sobne. Deebi'ee dhufee dhabeeraa jira. Lakki kunoo dhaggeeffadhu hubadhu. Eeyyen listen to me. Asirratti 27 kontekstii argata ilmi namaa ulfina abbaa isaatiin ergamoota isaa wajjin dhufuuf jira. Yommus adduma addaan akka hojii isaatitti gatii isaa ni kennaaf. Dhuguman isiniin jedha namootaas dhaabbatanii jiran keessaa kan utuu hin du'in ilma namaa mootummaa isaatiin dhufuu isaa arguuf jiru. Barattoonni jiran yoo jette barattoonni beluu jiran jedhiiti har'a lubbuun jiran jedhiiti barattoota 12 keessaan nu tokkoomidha inni dubbifna wangeela kana puruuf goona. Barattoonni immoo jiran yoo jette barattoonni immoo jiran yoo jette bakka walii galle bara wangeelli kun soba moo dhugaadha. Dhugaa yoo ta'e barattoonni jiraachuu qabu. Dhugaa immoo barattoonni jiru. Yesuus immoo dhufeeraa deebi'e. Lakki kanaafuu Yesuus deebi'een dhufne eebbifame tuutti na guutte Yesuus deebi'een dhufne barattoonni jiru hadha lubbuudhaan isin jedhe si gaafadhe. Yesuus deebi'een dhufne. Gaafa hin jenne gaafa miti namoota dhaabbatanii jiran keessa. Pastor bicuusi akkanuma waa nama beeku dubbanna. Qabxii kana mul'ata miti. Ahmed. Ilmi namaa dhaggeeffadhu meerran si deebi'aa takkilee. Ishi namoota maal jedhe namoota as dhaabbatanii jiran keessaa namatti dubbataa jiru qofatti ilaallata jechi kun namoonni inni wajjin dhaabbataa ture sun lubbuun jiranii jennaan hin jiranuu jette Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufee jennaan hin dhufnee jette wangeelli kun hin sobee moo dhugaadhaa jennaan immoo dhugaadhaan jette kamtu fudhatama dee lachi hundayyuu dhugaadheetta barattoonni jiran nutti immoo sobsiisaa har'aatumti jecha keetiin sobsiistee kaatee barattoonni wangeelli fi Yesuus gargar miti. Rakkoon jaruma lachantu sobee ishee. Sagalee Yesuus. Rakkoon qabu. Ishee jaruma lachantu sobee. Kanaaf hin sobe kan nuyi jennu deebi'ee yoo dhufe jira kana dhabe. Barsiisa. Ishee barattoonni jiranii. Barsiisa barattoonni jiru. Barattoonni sun jiranii irra deebiin si gaafadha. Arramo lubbuudhaan moo? Lubbuudhaan jiru osoo hin du'in jedhe namoota as dhaabbatanii jiran keessaa kan utuu hin du'in jedhe namoonni suni jiru har'a lubbuudhaan gaafii kiyya kun hin jiranii naan jette erga hin jiraanne wangeelli kunii fi Yesuus adda bahee ilaalamu dhaggeeffadhu wangeelli kunii fi Yesuus adda bahee ilaalamu eebbifame wangeela kana sobee moo Yesuus sobee kan jedhu qabu ati adda baafne ilaalu jette wangeelaaf Yesuus sobee moo barattoota lubbuudhaan jiru nu arguu hafne Yesuus Kiristoos dhufee immoo nu arguu hafne mee kana ragaa kana ragumaan lafanaa kaa'i. Ela wangeelli sagalee Kiristoos. Gaafanneen sana sin gaafan. No. Sana sin gaafan. Nan beeka. Maal jettee na deebiste? Takilee maal jettee na deebiste? Gaafa deebi'ee jara kana dhabe. Gaafan jedhu barra. Ichi dubbisi gaafa hin jedhu yoo gaafa kan jedhu fayyadamaa loqoda kiyya kun
Beefee Yesuus. Loqoda keetii? Loqoda kee hin barbaadu. Loqoda kee hin barbaadu Takilee. Takilee. Pastor loqoda kee hin barbaadu ani. Loqoda Baayibiliirra jiru kamiin irratti fedhi? Dhaggeeffadhu Takilee. Mee dhaggeeffadhu. Tajaajilaadha miti ati. Loqoda Baayibiliirra jiru si gaafachaa jira malee. Gaafa ilmaan namaa kan jarreen kana dhabee. Gaafa hin jedhu eessaa fiddeeti? Asii bakka. Takilee na deebisi lakki amma asitti gaafa hin jedhu amma akkasitti barsiifta taanaan wanti kun dogoggora jedhiiti dogoggora isaa fuudhiiti yookiin baaybiliin kun iddeen kun dogoggora kan biraa si yennu fan deema bar amma akkuma kana Maatiyoosi boqonnaa 10 lakkoofsa 23 gaafa si geesse kan kana achiisitti jabaachuu danda'a amma kana si gaafadhe kanuma na deebisi amma. Anatti wanti jabaatu tokko illee hin jiru maaliif Ishi anna naman sagalee kee fuudhiiti. Gaaffii seensi gaafadhe gaaffii korraa gaaffii kun sammucaa gaafadhe nan gaafanneeti fite kan biraa bantu. Qoy gaaffii keetiin si dhaqa. Gaaffii keetiin si dhaqa. Situ na fide. Gaaffii keetiin si dhaqa please. Gaaffii keetiin si dhaqa. Gaaffii kee waa'ee waaqummaa isaa irratti amma waliin dubbannatti fufne. Wangeela kana puruuf naa godhiiti barattoonni hin jiran jetteetta bakka ishee xumurre barattoonni hin jiran jetteetta Yesuus hin dhufne jetteetta wangeelli kun soba quxuriin kun 27 qabee hanga 27 dhiise 28 soba jechuutti hin fudhadhaan. Maaliif Yesuus hin dhufne situ naan jedhee kee barattoonni lubbuun hin jiran situ